Taphoota Champions League Awurooppaa torbee afuraffaa kilaboonni Ingilaandi sadii yoo mo'aman Liverpool Arne Slootiin kan durfamu bara milkii eegale bifa gaariin itti fufaa jiraachuusaa injifannoo mirkaneessitee gonfateera. Kilaba Bundesliga Championii bara darbee garee Xavi Alonso Bayer Leverkusen Anfielditti kan simate Liverpool hat-trickii Diazii fi goolii gaappoo tokkoon dabalame goolii afurii fiduwaan injifachuun Champions League Awurooppaa bara kana kan taphate arfanuu injifachuun qabxii 12 qabaachuun mataa liigichaarra taa'uu danda'eera. Gareen Alonsoon durfamu boqonnaa dura tapha caalmaa itti fudhateen goolii galchuuf hin carroomne. Boqonnaa deebii yaalii goolii taasisaa kan ture Liverpool gooliiwwan 3 Diaz galchee fi goolii tokko gaappoon galcheen irra aanuu danda'eera. Arne Sloot hojii leenjisummaa isaa bifa gaariin eegalee ammas milkiidhaan itti fufeera. Seenaa Premier League keessatti wal dorgommii hundaan taphoota 16 taphate keessaa 14 mo'uun leenjisaa jalqabaati. Kibxatuma galgala gara Portugal deemuun Sporting Lisbon waliin kan taphate Manchester Cityin wal dorgommii hundaan walitti fufiinsaan tapha 3 walitti aansee mo'amuu danda'eera. Gareen Pepe Guardiola fi tapha qormaata tureen gareen leenjisaa United haaraa torbee darbe qacarame Robin Amiron durfamu garaagarummaa bal'aa goolii 4-1 injifate. Tapha ga'umsi taphataa sarara fuulduraa lammii Sweden bara kana formii gaariirra jiru Victor Gyökeres itti mul'ateen gareen Pepe Champions League yeroo jalqabaaf harka kenneera. Gyökeres goolii tokko taphaan lamammoo peenaalitiin galchuun hat-trickii yoo hojjetu Maximiliano goolii tokko Sporting Lisboniif galcheera. Goolii tokkitti City Fodentu galche. Rukuttaa peenaalitii City argatee Haaland utuu ittiin fayyadamin yoo hafu carraan kun carraa Cityin ittiin gara taphaatti deebi'uu danda'u turte. Champions League yeroo jalqabaaf mo'amu malee qormaanni injifatamu Manchester City tapha kanaan kan eegale miti. Waancaa Carabao Tottenhamin Premier League immoo Bournemouth'n walitti aansuun erga mo'ame inni kun isa sadaffaadha. Kilaba Bruges waliin kan taphate Aston Villaan goolii taphataa sarara gidduu lammii Belgium Hansa Van Aken galchii 1-2 mo'amuu deebi'e. Liigichaan walitti aansee qabxii 3 argachuuf rakkachaa kan jiru gareen Unai Emery waltajjii Awurooppaanis bara kana yeroo jalqabaaf mo'ameera. Roobii gara Miilaan imaluun garee Simeone Inzaghi Inter waliin kan taphate Arsenal garaagarummaa dhiphaa gooliif 1-2 mo'ameera. Akkuma garee Pepe miidhama taphattootaa fi gadi bu'uu ga'umsa taphattootaa torbeedhaa torbeetti dirreerra jiraniin rakkachaa kan jiru garee Mikel Arteta ammas tapharraa qabxii 3 argachuuf rakkachaa jira. Sanbata darbee Premier League garee St James Park imaluun Newcastle waliin taphachuun goolii 1-2 mo'amee deebi'eera. Arsenal taphicha irratti laafinni akka gareetti mul'atee fi sochiin taphattoonni garichaa dirreerratti argisiisaniin deeggartoonni kilabichaa baay'ee biratti komii kaaseera. Taphicharraa barachuun gara injifannootti deebi'a jedhamee eegamaa kan ture gareen Mikel Arteta bara kana waltajjii Awurooppaan yeroo jalqabaaf yoo mo'amu wal dorgommii hundaan immoo taphoota taphate keessaa 3 mo'amuu isaatiin Inter waliin taphataniin caalmaa taphaa fudhatee kan ture Arsenal yaaliiwwan gara gooliitti taasise 20 keessaa 4 kallattiin isaa kan eeggate ture. Garuu carraawwan argaman gara gooliitti jijjiiruu fi dadhabbii kalaqni taphataa kan itti hir'ate Arsenal hojii mana Mikel Arteta baay'ee akka ulfaatu ta'e tapha akeekte taphate. Gama Arsenaliin oduu gaariin tapha kanarraa argame dursaa fi qindeessaan injifannaa garichaa Martin Odegaard miidhamarraa bayyaannachuun gara taphaatti deebi'uu isaati. Miidhama isaan booda tapha ittiin beekamu kubbaa duubaa qindeessee fudhatee ba'uuf kan rakkachaa jiru Arsenal taphaanis carraawwan goolii uumuunis itti ulfaateera. Madda goolii ta'uun kilabicha fayyadaa kan ture kubbaawwan rogaa fi dhaabbatan irraa goolii argachuun taphoota lamaan darban irraa bu'aa qabeessummaan isaa hir'ateera. Deebi'ee dhufuun Martin Odegaard rakkoowwan kanneeniif furmaata ni kenna jedhamee eegama. Gama Premier League'n taphoota Premier League torbee 11ffaan taphoonni liigichaa sanbataa fi dilbataa magaalota biyyattii garaagaraa keessatti yoo gaggeeffaman taphni dursaan liigichaa Liverpool Anfielditti Aston Villa keessummeessu sirnaan ni eegama. Aston Villaan tapha Champions League injifatamu kilaba Bruges'n isa mudateerraa
bayyaannatee gara injifannootti deebi'uuf qormaata guddaa kan gara Anfielditti deemu qoramaam. Liverpool jalqabbii gaarii bara kanaa itti fufsiisuuf dirree fi deeggartoota isaa duratti ni morkata. Taphataan lammii Ijipt bara kanaa ga'umsa dinqii irratti argamu. Mo'aa Saalaan tapha kanaanis sarara ittisaa qarqara bitaa Aston Villaaf qormaata guddaadha jedhamee eegama. Liverpool dursummaa isaa eegsifachuuf Aston Villaan immoo torbee darbe liigichaan Tottenhamiin akkasumas Champions League'n immoo kilaba Burujiin erga mo'amee booda gara injifannootti deebi'uuf morgiin taasisan sirnaan ni eegama. Gareen Pep Guardiola Manchester City'n gara Amexitti imaluun Brighton waliin taphata. Kilaboonni lamaanuu mo'amuu torbee darbee isaan mudaterraa gara injifannootti deebi'uuf waliin morkatu. City'n garaagarummaa Liverpool waliin qabu akka hin bal'anneef taphni kun isaaf murteessaadha. City'n miidhama yeroo dheeraan booda gargaarsa taphataa murteessaa garichaa Kevin De Bruyne ni argataaf yoo eegamu, Rodri fi Oscar taphattoota taphni kun jala darbudha jedhame. Taphattoota garee jalqabaa miidhamaan irra deddeebiin dhabuun rakkachaa kan jiruu fi tapha garee taphaatti ga'umsa luuccee argisiisuuf kan itti ulfaate City'n badhaafama Baalaandoorii bara kana Rodri erga miidhamaan nabee ga'umsi kilabichaa dirree irratti mul'isaa jiru agasmara kan deeggartoota garaa ga'ee hin fakkaatu. Caalaatti foormii gaarii bara kana Liverpool mul'isaa jiruun gaafa wal bira qabamu ga'umsa baroota darban kilabichi mul'isaa ture irratti hirkachuun deeggartoonni waggaadhaa waggaatti kilabicha waancaa eeganiif jalqaba bara dorgommiitti mucucaachuu jalqaba City yaaddoo waan uumeef fakkaata. Waa'ee waancaa murteessuuf yeroonsaa ganama haa ta'u iyyuu malee taphoota liigichaa qabxii irraa argachuu qaban irratti qabxii gataa jiraachuun isaanii morkii waancaaf taasifamu keessatti gaabbii hin deebinedha. Miidiyaalee ispoortii baay'inaan miidhama kilabichaa keessatti baay'ate haguuguuf kilabichi jijjiirraa taphattoota ji'a amajjitti kilabichi gombisaa maallaqa isaa banuuf akka dirqamu raagaa jiru. Liigichi sanbata yoo itti fufu Erik ten Hag gaggeessuun hojii leenjisummaa yeroo garaa leenjisaa garichaa Ruud van Nistelrooyin kan kenne United leenjisichaan durfamuun injifannoo isaa liigichaa jalqabaa argachuuf Old Trafford irratti kilaba bara kanaa ol guddate Leicester City ni keessummeessa. Manchester United liigichaan sadarkaa itti eegamnetti kilaboota morkachuun itti ulfaatu keessaa isa hangafaati. Jijjiirraa yeroodhaa gara yerootti abbootiin qabeenyaa kilabichaa fi boordiin gaggeessitoota kilabichaa godhan kilabichi iddoo inni eegamutti fiduu hin dandeenye. Inumaayyuu kan bara darbeerraa jalqabbii gadaanaa mul'isaa jira. Torbeedhaa torbeetti qabxii 3 walitti aansuun tapharraa argachuun kilabichatti abjuu ulfaataa fakkaachaa dhufeera. Rakkina kana furuuf bara darbee taphattoota kilabichi maallaqa itti dhangalaasee mallatteessisee sochii isaan dirree irratti mul'isan abbaa ilaaleef dhimma gara kilabichaa isaan fide waan dagatan fakkaata. Ten Hag irraa akka abdii dhabe United isa gaggeessuun furmaata ta'a jedhee leenjisaan inni itti abdate amroom rakkoo kana furmaata atattamaa kennuu hin danda'u kan jedhan maatii deeggartoota kilabichaa keessaa lakkoofsaan baay'ataa jiru. Arsenal got to go into this game with confidence. A London derby. This is bad blood. Tapha guddaa torban kanaan darbii Londaniin Stamford Bridge irratti taphni Chelsea'n Arsenaalin keessummeessu sirnaan ni eegama. Gareen Enzo Marescaan durfamu Chelsea'n ga'umsa gaarii bara kanaa qabu eegsifachuu fi tapha torbee darbe Manchester United waliin qixa erga ba'een booda gara injifannootti deebi'uuf yoo morkatu, Arsenaal immoo taphoota liigichaa 3 booda gara injifannootti deebi'uuf ni morkata. Arsenaal taphoota as dhiyoo liigichaan Chelsea waliin taphateen hin mo'amne. Yeroo afurmoon tokko qixa ba'eera. Cole Palmer ga'umsa dinqii bara kana irra jiru itti fufsiisuuf tapha kanaa yoo eegamu, gama Arsenaalin miidhama yeroo dheeraan booda tapha Inter mo'amu irratti gara dirreetti kan deebi'e dursaan garichaa Martin Odegaard sarara fuulduraa garichaa laafe ni jabeessaaf ni eegama. Arsenaal miidhamaan gargaarsa Ricardo Calafiori fi Tierney akkasumas Tomiyasu hin argatu. Roobii darbe garicha duukaa gara Itaalii kan hin imalle Declan Rice gara dirreetti ni deebi'aaf ni eegama. Arsenaal jalqabbii badaa jalaa of baraaruuf tapha kanarraa qabxii argachuun galma isaa yoo ta'u, kana gochuuf immoo dura isaa kan dhaabbate Chelsea injifachuun dirqama itti ta'a.